عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلوتكو كبجمو في جالتمو يروح هدو وني قدام تسرت تعري ملك قدام بني سرت الدفاع سرت وردفني دو كبونو نفيدو أبو دندا وانت موتو يونو تيغرتي يرو تسمو إيه وجنو نفيدا جتون هذا وان أجايب أصلي في اليوم ورول الكان كيسان إسم دكبو إسم ديجو أكاسم إرجع كيسان قدام الكان كيسان قريدة ميتو أكاسم اللي إنترامتي فوليك أبو جتون الكان كيسان أكاسم بورا والكيسة تتكوني أما كيف كان يجني تكو مانجر قبان كارو نبورة تيرو الدون ده بسبب من الله يروي بدو ينامتي حليب شاين كوني الكان كان نبورة سبيكا أما سورة النبي ربع كنين وانتي الكان كان يروح يدور الأكبوف سورة النبي أرما كنجت فيتامين سا لا شيء وجدت البني حال نتي قبعو حال كافيا كام كنتي في فايدة كم وانت الكان كان يروح يدور بيوت أربعة نجسن الأكبوة نريجا ما يجد جت كان في دوات أنا كراس القفية دما فيديو تنالله والله العظيم جئوت مراسي كيست تجود لايكي كوما جهتا متربة فوي أرجع جانا جكي يانغويوت مراسي في أرجع عرب جتون أنا متي وجدت أما اللي موتو وما نسني فكاتي كومنتي كوم كل سادي إيجو مكية كنا كومنتي كوم كل سادي جت فيديو كلا رتي إنه بليون كيا والله اتفاجئ ما أنا اللي وجدت جت وانسل با فيديو قلت مرة أنا ما فيديو سني وجدتها نا أجايب سيسيس نينجر والله يو أكل جلا سرقتني بنتن قيادتي أنا كانوا قوتوا الكان كيسان بقى ترتجر إنه ما يطري نورات ولا في قدين قبضوا قلنا سنين كل ليس قلنا أجايب سنين كل ليس جت وفي قالوا أنا مثلا بقى يرو إير أفوامي وجد ليس قالوا كنا تزلين الجنة يا لله يبيك وجتوا إيه يا لا أبلي وانكي هنقط أول فيديو لالتان أنا سنين أيجا جلك أبرت تون إس أسبرت قب إفتو قبدان أبلي وانكيا قلبي الألا وان سدي بيجار وانتون سدين كون منو مكيس ترجمان وانتو تكرا سلبان إسنو مجنا جرو رجتور تكفى مجون سنان يوكان كولجيتي لكاني gosa kamu hatau isa mana kesan kesa jiru gosuma kam hatau kolgeetil kani saamuna alkani qofa ta'u jechu kun immoo qorunfudiidha qorunfudii hundi keessanuu ni beektan qorunfudii footollee isin fidu viidiyoo isin fidu in barbaachisu qorunfudii jechuun mismaara arabni jettuun kana daakkamaa isaa paawudariidha jechuun maankaa tokko itti gootan amma illee inni amma itti godhe kuni zinjibila illee daakkamaadha laha isa qorunfudii fi zinjibila kana maankaa tokko itti gootan maajuunallee akkasuma maankaa tokko itti gootan hamma feetan yoo gootan hin baay'isinaa malee maajuunillee akka laafutti xiqqoo laafuu qaba walitti isin laafuu qaba akkasitti itti gootanii jechuudha eegaa waliin dhooftanii sirriitti miksi gootanii wal fudhachiistan karaa salphaadhaan jechuun sirriitti wal fudhachiistanii wal nyaachistanii akkasiin jalaan goone amma nama fakkeenya faala kana ni goysee jechuudha isinummoo akkasiin jalaa hin goyne godhuu dandeessanii jechuudha amma illee kaltuffaa manaa yoo qabaattan qopheeffadhaa erga akkana wal fudhachiistanii booda kaltuffaallee xiqqoo xabitti gootan yoo lakkii ilkaan kennatti ni kabbada jettan itti dhiistan kaltuffaa dhugaa dubbachuuf ilkaan isin dhukkuba isin dhiiguufillee dawaadha dawaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha amma illee kaltuffaahan waan hedduu foolii afaan kennatiif baay'ee isin fayyada wantoonni riganni ilkaanii kun jechuu kan ammoo jedhu kuni afaan keessan yoo foolii qabaate foolii afaan keessan keessaa gonkumattuu ni balleessaa jechuudha akkuma galgalaa osoo rigattanii ittiin bultanii bariisamaayyuu qursii nyaattaniitu achirra achi guyyaa guutuu akka waan amma rigattaniit ilkaan keessanirra dafee wanti wasaknii yookaan injiraamiti wanti akka foolii garagaraa afaan keessan keessallee hin dhahuu ilkaan keessanirrallee immoo hontummaa arge dhaqee hin qubatu jechuudha baay'ee akka hadiidaa kanatti sagalee qaba jechuudha ilkaan keessan afaan keessan isinitti tola dhugaa dubbatuudhaaf wallaahi hedduu natti tolan hedduu jechuudha isinii addeessallee ilkaan keessan kan boorate kan gugurraachate isiniif addeessa akkasuma laagaa jala keessan jechuudha akkasuma arraba keessanillee haala gaariidhaan ittiin rigadhaan ofittiin guddisinaa malee jechuudha egaa wallaahi alazim annatti tolee waan ofii kiyyaa jaalladheefin isiniif fidee jechuudha kalaasin gaha hammuma kanaa jechuudha
Kaltuffaa yoo feetanii dabalatan angarooti dabalee jira faayidii hedduu isiniif qaba. Kaltuffaa ilkaan dhiiguufillee dawaadha akkasuma mootuyyuu ilkaan foolii qabuufillee dawaadha kan gurraachatullee ni balleessa. Kaltuffaa kasala wajjin osoo faa walitti kasalallee jiraate kasala paawudara isaa kasala jechuudha daaraa paawudaraa fi kaltuffaa waliin gootanii rigatta ilkaan isin addaata. Ilkaan keessan akkanatti dhiisina gaafa keessattuu haliibaaf naamuna faa dhuydaan ilkaan keessan baay'ee isin boorata jechuudha. Asa wajjin walirratti ilkaanuma keessan irra qubataa jechuudha. Qulqullinni ofumaa fi keessattuu kolgeetiiwwan kunniin kolgeetii baradontaaks jedhamu tokko inni widdiidha. Isa sana yoo ta'e wayya malee kolgeetiiwwan akka ammanitti hojjedhe kunniin faan ilkaan qulqulleessuu irratti baay'ee dhugaa nama gammachiisu jechuudha. Mi'aa bichaan akka daa'immanii mi'aa bichaan namatti mi'aaya malee wanti nama qulqulleessu hin jiru. Ammallee warroonni ilkaan keessan isin dhukkubu ilkaan keessan isin dhukkubee isin hadoodee isin saniinna'ee ammallee isin dhiiguu yoo jiraattan morra yookaan hammata jedhama jechuudha. Hammee biyya ormaa keessatti morraa jedhama. Hammee sana fayyadama. Hammee san fiddanii akkam godhataniif fakkaate Haayilaandii keessa keessanii shaftan jechuudha. Shaftanii bishaan sana akkuma ilkaan kanaa rigattanii afaan san keessa shafattaniin hin hadhaa haa ta'u afaan keessan keessa ilkaan keessan keessa haa qubatu. Yoo isin dhukkube immoo bakka isin dhukkubsa irra ciniintan jechuudha. Hammee san hin hadhaa haa hadhaa rakkina tokko hin qabu dawaa ta'ee kan mi'aawu hin jiru kan hadhaa'u malee jechuudha. Ergasii hammee san ofirratti qabdanii jechuudha. Ofirratti sirriitti qabdanii afaan keessan walitti qadaaddanii yoo halkan illee taate yoo ribni isin fudhatu taate itti shafarattanii raftanii jechuudha. Yookaan takka afaan keessa walitti qabdanii usuma jettanii jawwaaluma keessa walumaa gadi ooftan osoo hin dubbanne janga sa'a takka lama eegasii baaftanii afaan keessan lulluqqattanii yookaan akkasumatti hancufa qofa tuftanii yoo raftan wallaahi isinitti wayyaa'a jechuudha. Baay'ee isinitti wayyaa'a jechuudha. Ilkaan yeroo ammaa kana keessattuu asasiyyaa hin danda'u qorra mukayyifaa hin danda'u waa hedduun ijoollee ta'een ilkaan hedduu dararaa jira jechuudha. Ammallee warri ilkaan isin dhukkubu paawudara abusoodaa jechuudha. Paawudara abusoodaa zayitoona wajjin walitti godha miiksi godha ilkaan keessaniin rigadha. Ammallee qurunfudiitti dabaltanii jechuudha. Jara sadii walitti miiksi gootanii ilkaan keessanii yoo rigattan isiniif dawaa guddaadha jechuudha. Ilkaan keessan haala saniin kunuunsuu dandeessan. Ammallee qullubbii adii afaan isin ajjeesiti malee qullubbii adii yoo irratti ciniinnattan baay'ee dawaa guddaadha. Jarmii kan keessa isin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboloota koo kabajamoo fi jaallatamoo yeroo hedduu wanni guddaan nuti sirriitti xaarree mallaqa guddaan binnee sirriitti faajnee sirriitti hordofnee duuka buunu nu fayyaduu dhabuu danda'a. Wanti mootuyyuu nuti agartee yeroo tasuma wajjannu nu fayyadaa jechuudha. Haqa waan ajaa'ibaa isiniif jedhu warroon ilkaan keessan isin dhukkubu isin dhiigu akkasuma irgi keessan ol deeme ilkaan keessaa gadi deeme jechuudha. Akkasumallee intiraamitii foolii qabu jechuudha ilkaan keessan akkasuma boora